hoolaafa carqitti mareetuma tokko carqii adiitti mareetuma as gubba darbatee itti geeten akkanuma gartee kumtaalaan deemutti. Aloo ayyuu Saidoon si bira jiraa? Okay, si bira hin jiru? Maala isa badee? Okay. Bannaati Sumayyaadhaa barbaadaa jira beektaa. Daa'imman isaatiitu beektaa baabaa bu'aa jira. Bilbilii fiiti dawwaleef jimmee maatiidha sirbaadaa jira jimmee. Ani dawwalee fi bilbiliin dalagu beektaa. Bilbilii cufaadha. Cufa nan jaala gizee xuraa qabbalee nan jaa. Jamiilaadhaa sirbaadaa jira jimmee. Daa'imman keetii sirbaadaa jira jimbannaati. Ashabbaari. Ayyibaay. Hoolaan badee. Lukkuun badde qotiyyoon badde ana kanan jenna ani misiraan baase malee ana kanan jenna ani wanni kun ni jiramoo ani gartee keessa galee yoo ta'e jechuudha kanummaan gartee hoolaa san fide re'ee san lukkuu san fide qotiyyo san fide yoo bade yoo inni yoo hin jiraanne yoo haa maal jettan bara biyya gartee Itoophiyaa kanatti lukkuu dhiisuu killee jechuun killee fidee gartee as holumarra kaattee gartee ol seente gaddeebitee ni fudhatee hin jiru bara hoolaa faa'oo hoolaa fidee mana keessa yoo hoolaa gibbii keessa yoo. Lukkuu fiddee keessee horiifa fiddee keessee yoo eedu tingoone yoo nama gartee waan kana eegu tingoone hin jiru. Itoophiyaadha bara Afrikaa biyya Afrikaati bara hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessa bara ooruu hin ta'e bara ooruu gartee itti laffaatee iddoo qonnaa itti laffaatee gartee dinnicha oomishtee shunkurtii oomishtee jimaarraa oomishtuu waan baay'ee gartee irraa oomishtuu ati guyyaa laffaatee gartee akkasirratti dalagaa ooltee yeroo galtee galgala bara seenaniituma dim. Yoo jimaa irraa gurratanii fixanii deeman yoo gartee dinnicha akkasuma gurratanii deeman saniifuu eegumsa fe'isaa jechuudha. Hayi nama gartee lukkuu fa'aa harkatanii moo eenyu dhiisa? Itoophiyaadha bara hoolaa fa'aa harkatanii moo hoolaa fa'aa carqitti mareetuma tokko naannoo karaa Burraayyuu kanatti carqitti mareetuma carqii adiitti mareetuma as gubba darbatee itti geeten akkanuma gartee kumtaalaan deemutti deemeen jechuudha. Akka tasaate hattuun wayii kanummaan akkasaa jechuudha. Kanummaan gartee hojii akkasii dalagu arkee itti fagoo irratti iyya jechuudha. Idaa hoolaan gartee deemuun kun idaa hoolaa ganda hoolaati. Akkasii qabamee jechuudha. Saniifuu namni dhiisu hin jiru. Horii lama Saidoon bitee nama gartee nagaa ittiin goone. Ijoollemoo itti godhee ifiifuu biran taa'u. Eeyduu gaarii ittiin goone. Ifiifuu gartee bakka takkan taa'u. Saniif dubbiin jabduudha. Abshir Umaar qabu ati damma kan nyaadhu. Lukkuuti ammoo ani si fine abshir tummaan nagate bilbilli isaa yoo inni nuuf bilbile malee hin hojjetu saniifuu umaa abshir Umaar qabu akhair inshallah qoyme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadda siyaasa biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bargatu. Waa'ee Saidooti wal qabatee jechuudha. Sumayyaa Saidoo wal qabatee waan baay'ee deemaa jira. Boqotee waan takka deemaa jira. Waan gartee haarawaa isiniif qabadhatiin jira. Namoonni gartee yaasuu biraa subscribe gootee waan ta'e subscribe godhatee mataadha. Video like share godha. Hanga dhumatti wajjin tura. Namoonni baay'een keessan dhufanii Saidoo maaliif badee eessa jira? Na bilbilanii gartee Saidoon eessa jira? Maaliif badee? Maal ta'e? Namoonni biyya gaafatu baay'eedha jechuudha. Keessumattuu gartee haati manaa Saidoodha Sumayyaan jechuudha. Kan duraan gartee Saidoo gartee harkaa hin fedhu jettee diddee jechuudha. Ijoolleellee gartee garsiisuu diddee ammaan tana guyyaa lama kalee arrallee ladda waltee Saidoo maal ta'e bilbila isaa hin hojjetu maal ta'e eessa badee viidiyoo maaliif waraabuu dhiisee viidiyoo irratti maaliif ba'uu dhiisee nama waltumee namni dhahemoo saniif gartee sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo kaameraa fuulduratti ol ba'uu dhiisee moo maaltu jira moo ni hidhamee waan baay'eeti haati mana tuni ani waan ajaa'ibaa ta'u hanga feetellee jechuudha. Hanga feetellee gartee abbaa manatti itti kaatee loltee waan feetelleetu garuu hammeenya isaa daayirektii hin feetu. Hammeenya isaa jechuudha. Isummaan gartee harkasitti yoo ta'e yoo feetellee hamiitu malee hammeenya gartee abbaa manaa hin feetu. Dhugumatti Sumayyaan amma kaleellee na dawwaltee saamee qabaa masa gartee Saidoo na gaafatti. Achi dawwalee abal bira dawwalee aboo Sumayyaa tas gabbaa'e. Dhugaadha Saidoon gartee kaameraa fuulduratti ba'u mul'achuu eega dhiisee bubbulee jira. Kan ammoo tokko faratti Sumayyaan gartee haati mana isaallee gartee achirraa caanaatti baay'iste akkuma beekamu ilmaan garsiisuu diddee keessaan gartee ciqicidii baay'eedha jira. Innis ammoo asirraa gartee cidha jira. Cidha gartee isaaf ayyuun gartee wal fuudhuuf jiranii cidha kanaaf ammoo waan baay'eedha barbaachisa ni beektanii. Akkasuma ayyuudhaa fi Saidoonis sagantaa cidhaatiif qophii addarra jiran jechuudha. Sagantaa cidhaatiif gartee achi fiigaa as fiigaa maatii taan bira deema waan baay'eedha jira jechuudha. Qophii
baay'eedha jiraachuu. Kanaafis biizii ta'ee jira. Dubbiin takka takkas ni jirti. Dalagaas ni qaba. Kanaaf jecha hanga tokko gartee biizii ta'ee gam tokkoon immoo Saidoon baadiyyaa jiraachuu. Baadiyyaa Dakar jira. Baadiyyaadha jira. Maatii isaanii bira jiraachuu. Du'aadhaan gartee maatirraa fudhaa jeeti achi jira. Gam tokkoon ammoo deemma mistira wayita jechuudha. Deemma shanootii nyaadhaa jeeti baadiyyaa gad Dakar deemee deemma shanoodhaa nyaatu jiraachuu. Reel ani waa inni naan jedhe daarektuma qabu. Saniifuu maaliif fuudhaaf as deema fuudhaaf qophaa'u jira miti deemma nyaadhatiin gartee jabaadha jeeti deemma nyaatu jira. Inni takka jechuudha. Ani kaleessa akkuma gartee Sumayyaa wajjin gartee sa'aatii baay'ee haasofnee booda bilbileef. Bilbila isaan dalagu. Anni bilbilee fi naaf hin dalagu. San booda teekistiin godheef isaan na dawwala jechuudha. Aboo is jirti. Barkunoo Dakaan jira. Biyya Dakaatiin jira. Baadiyyaadhaan jira naan jedhe. Haaya boo maal duu maaliif badda. Biyyi sirbaadha jirti. Jamiilaan gartee daa'imni kalleen sirbaadha jirti. Sumayyaaleen sirbaadha jirti. Sirbaadha jirti. Maaloo dawwaliifiti bilbiliifiti wajjin haasawaa jechuudha. Amma akkas gammadee utaalee hayyeen bilbilaaf naan jedhe. Garuu haajaan sirraa qaba. Haajaa sin deemiti waan isin juna waliin naan jedhe hayyeen rakkoon qabu. Haajumatee taanaan rakkoon qabu yoo yamanumatti hin argu baattee osuma keessa ta'e rakkoon qabu jala siifin waan hin danda'u siifin godhan jedhe. Haajaa naan jedhe. Kana dura Saidoon horsiisa lukkuudhaa banee jira. Horsiisa lukkuudhaa viidiyoon isin waraabee gadhii sana fakkaata. Horsiisa lukkuu san deemiti mee ijoolleen cina bilbiltee waan gaafattiifi dalayduu waan bilbiltee waan gaafattiifi deemi naannoo addamatti horsiisa lukkuudhaa banee jira. Gara lukkuu 2,000 wayiiti banee jira. Deemiti bira dhaqee laalnaan jee waan isa barbaadan keemikaalaa fi nyaataa fi kana bijiti makiinaa kontiraa qabadhuti. Ammaan tana deemiti fiigi dhaqinaan jee hayyan jeen. Asii keemikaala lukkuutii fi nyaata isa barbaadanii fi bakka raabbatanii jira. Achi deemee bitee gara maallaqa 20,000 bitee akkasii bitee itti jedhee dhagaachuu. Hogganaan dhaqoo kun achi jira. Saidoon waan asii jaaban ta'u. Horsiisa lukkuudha san jiraachuu. Bakka horsiisa lukkuudha san jiraachuu. Diimatee jirutu hin jiru. Deemma naannoo agartee bakka horsiisa lukkuudha sanii kilaasii dalayduu jira. Kilaasii dalayduu bira ammas kilaasii biraati jira. Kilaasii san gartee afata godhatee tolfatee hirmaatu deemma daraddaree asiin maal nyaata raashina buufatee achi taa'u jiraachuu. Aboo sitti haa ta'u jechuun meeshaa buusee fi biyyi sirbaadha jirti. Adeeroo qotos bahiiti waa dubbadhu jeen. Rakkoon qabu ni dhufa. Sirriitti gartee guyyaan cidhaalleen gahaa jira. Waan takka ifatti guyyaan cidhaalleen gartee gahaa jira. Ifatti walitti baanaa rakkoon hin jiru. Saniifuu abshiruu jechuudha. Akkasuma immoo bilbila kiyyaa hayyee hodhuutii Sumayyaa dubbisuu jirti kan jechuudha. Kana lafa Sumayyaa wajjin haasawanii maatii wajjinis taphatanii viidiyoolee walii dawwalanii taphatanii Sumayyaan gartee duraan Saidoon meettee gartee rifattee bareeddu waggaa daqiiqaa 2-3 wajjin haasoftu fun ifqaaleessuu galtee jechuudha. Ifqaaleessuu waan jiru san booda gaafa rakkoon qabu eega gartee nagama makee ta'u gartee isiinis kanuma feeti. Amma booda ifqaaleessitu dhiisiin jengaana saayee rakkoon qabu. Akkasitti Saidoodhaan gatii sitti haa tolu jee bakka horsiisa lukkuurraa akkasitti achi dhiisee bira deema jechuudha. Wanni jiru kana Saidoon haala adda jira. Waan addaatiin dhufu jira. Saniifuu namoonni gartee dhiphatan namoonni gartee yaaddoltaniif rakkoon tokko hin jiru. Cilaaf gartee qophaa jira. Gam tokkoon gartee kuma isin jee horsiisa lukkuudha jira. Gara lukkuu horsiisa lukkuudha. Gara lukkuu 2,000 wayiiti. Lukkuun sammaatti killee buusuudhaaf deemti. Kanaaf gartee qophaa gartee gam tokkoon gartee sargee asii qabaa jira. Cilee gartee asii qabaa jira. Gam tokkoon gartee oomisha lukkuudha. Killeedha jechuudha. Kanaaf gartee biizii ta'e jechuudha.
Saniif waan gaarii jira du'aa godhaadhaa galatuma ulfaadhaadha. Kanaafuu jabaadhaati du'aa godhaa fi cidhaafis qophii addarra jiraachuu. Cidha isaanii guyyaa muraasa hafe. Saniifuu haala gaarii jira du'aa godhaa fi isin galatuma ulfaadhaa. Video like share godhaa. Namoonni yaasuu biraa subscribe gootanii maltan subscribe godhaa galatuma ulfaadhaa. Assalamu alaikum.